Maatii Odaa Akaadaamii akkam jirtu? Nagaa keessanii an obboleessa keessan Abdii Zalaalamii. Guyyaa har'aa hima barreessinee hima keenya immoo akkaataa seera qubee afaan Oromootti sirreessaa deemna yookaan immoo hima sirrii ta'e tokko barreessuudhaaf akkamittiin barreessuu akka qabnu konseptii kanaan dura walii wajjiniin barachaa turre irraa kaafnee practice gochaa deemna jechuudha. Gara barnoota keenya guyyaa har'aatti utuu hin seeniin garuu namoonni hamma ammaatti Odaa Akaadaamiidhaaf maatii hin taane bakka subscribe jedhu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa, akkasumas viidiyoon kun namoota baay'ee waan gargaaruudhaaf share gochuu akka hin daganne, akkasumas yaada keessan comment gochuudhaan wanti sirrachuu qabu akka sirratuudhaaf immoo gahee keessan bahadhaa kan jedhu dhaamsa kooti. Hima tokko barreessineetu hima kana bakka dogoggora isaa walii wajjiniin sirreessaa deemna jechuudha. Hima Caalaan farda gurraacha bitee Caalaan farda gurraacha bitee himni kuni Caalaan farda gurraacha bitee gale yaada jedhudha kan inni dabarsuu barbaadu. Garuu immoo barreeffamni nuyi fayyadamnee fi akkaataa seera qubee afaan Oromootti wanti asirratti barreeffameeru, himni asirratti barreeffamee jiru kun dhugumaan ergaa kana ni dabarsaa yookaan immoo Caalaan farda gurraacha bitee gale jedhee ergaa kana ni dabarsaa kan jedhu mee walii wajjiniin haa ilaallu. Hima kana gaafa dubbifnu Caalaan farda gurraacha bitee gale hin jedhu. Caalaan farda gurraacha bitee gale jedha. Hima kana keessatti jechi sirriin gale kan jedhu kun jecha sirriidha. Bitee kan jedhu kuni jecha sirriidha. Kanarraa kan hafe garuu jecha sirrii miti jechuudha. Jalqaba irratti maqaan Caalaa jedhu kuni akkamittiin barraa'uutu irra ture isa jedhuu fi Caalaan jedha kun dhimma kana keessatti Caalaan jedheetu barreeffamee jira. Sababiin isaa akkuma beekamu yeroo Caalaa jennu dhumarratti qubee naa qaba. Caalaan jennee xumurre waan ta'eedhaaf naa booda sagaleen biraan sagaleen himamee jiru yookaan Caalaanaa jennee akka itti dabaletti Caalaanaa hin jennee, Caalaanii hin jennee, Caalaanuu hin jennee sagaleen biraan uumamee hin jiru naa booda naarratti dhaaba waan ta'eedhaaf yeroo sagaleen sun arraba keenya irratti sagaleen naa kana bira darbee hin deemu. Caalaan jedheetu naa irratti kan inni goolabu sagaleen arraba keenya irraa ba'us. Garuu as keessatti bakka kamtu dogoggora qabaa isa jedhuu fi yeroo sagaleessinuu Caalaan gaafa jennu caa kan jedhu kun arraba keenya irratti akkuma isin amma dhagaa jirtan sagalee gabaabaa caa jedhutu hin taane caadha waan ta'eedhaaf dheerachuutu irra jiraata jechuudha. Sagalee dheeraa caa jedhu barreessuudhaaf immoo qubee dubbifamaa caatti aanee kan jiru qubeen aan lama ta'uutu isarra ture jechuudha. Caa gaafa jennu amma sagaleen kun sagalee dheeraa ta'eera. Sagalee nuyi arraba keenya irraa baasaa irra wajjiniin wal simeera jechuudha. Inni biraan laan gaafa jennu yookaan Caalaan gaafa jennu waa'ee caala dubbachaa irra waan ta'eedhaaf Caalaan gaafa jennu ammas itti aanee kan jiru laan kan jedhu kun sagalee dheeraa ta'utu irra jiraata jechuudha. Silumayyuu immoo sagalee dheeraa ta'e barreeffameera. Aa tokko badee sila Caalaan jechaa kan ture aa tokko gaafa itti daballu garuu jecha guutuu ta'ee fi sirrii ta'e Caalaan kan jedhutti ni jijjiirama jechuudha. As keessatti garuu laan tokko kun qofaa isaa jira. As biratti qubee dubbifamaa laa tokko yoo itti dabarre maal ta'a? Akkamitti immoo dubbifama kan jedhu Caalaan jedha kun Caalaan jedha malee eenyuun Caalaan, abaluun Caalaan, greater than kan jennu sana jechuudha. Hiikaa jijjiirrateera jechuudha. Caalaan farda Caalaan laa kana iddoo kanatti lama yoo goone sagaleen sun in jabaata
Erga jabaatii booddee immoo maqaa caalaa jedhu sana nuuf waamuudhaaf seera barreeffama afaan Oromootiin dogoggora waan ta'eedhaaf laan kunis tokko ta'utu irra jiraata. Sana booda caalaan kan jedhu kun akkaataa qubee afaan Oromootti sirrii ta'eera jechaadha. Erga kun sirrii ta'e ittaan sun kan jiru farda jechuu barbaadeetu caalaan farda gurraacha bitee gale kan jedhu ijaaruu barbaanne hima keenya keessatti. Inni kun immoo farda jedha otoo hin taane fardaa jedha. Farda gaafa jennu amma da far gaafa jennu amma faa jennee sagalee a kaneen dheeressuun lamatu goone faa ta'a. Farda kan jedhu kanaaf garuu fa kan jedhu kun sagalee gabaabaadha waan ta'eedhaaf sagalee gabaabaa gaafa ta'u immoo qubeen dubbachiiftuun lama ta'a otoo hin taane tokkodha. So sirriidha jechaadha. Far yeroo jennu sagaleen irraan gidduutti hin galaa. Ittaansee kan jedhu garuu da kan jedhudha. Farda. Farda malee fardaa miti. So qubeen sagaleen daa irraa kaasee uumamee jiru kun qubeen aan lama ta'e galuunsaa sagaleen kun dheeraa akka ta'e nutti himaa. So farda kan jedhu immoo arrabuma keenya irratti daa jennee waamnatu hin taane farda malee fardaa miti. So a kana tokko yoo remove goone farda kan nu jedhu jecha sirrii ni uumaa jechaadha. Farda kan nu jedhu jecha sirrii ni uumaa jechuudha. Erga kana sirreessinee booda itti aansuudhaan kan jiru gurraacha bitee gale kan jedhu ture. Hima keenya kana keessatti gurraacha kan jedhu kana bakka ni bu'aa kan jedhuuf kunis dogoggora ni qabaataa jechuudha. Gurraacha hin jenne nuti gurraachaadha. Fakkeenyaaf amma kun gaafa dubbifnu gurraachaadha. Gurraachaa kun hiikaa hin qabu jechuudha. Hiikaa hin qabu. So gurraacha gaafa jennu gu malee guu miti. Sagalee gu jedhu baasaarra malee sagalee guu jedhu baasaan jiru. So sagalee qubeen dubbachiiftuun lama ta'ee galee dheerate kana tokko gaafa balleessinu sagalee gabaabaa gu jedhu nuu kenna. So gu rachaa dheeramas. Maaliif rachaa jechaarra yoo jettanii gurraacha hin jedhu yookaan gurraacha gaafa jennu amma arraba keenya irratti iyyuu ni jabata jechuudha. Gurraacha tun taane gurraacha. Ra gaafa jennu arraba keenya irratti jabaateera waan ta'eedhaaf sagalee jabaan akkamitti uumama kan jedhuuf immoo maal jenne kanaan dura qubee dubbifamaan lama ta'ee galaa jenna. So raa tokko gaafa itti daballu gurraachaa ta'eera ammayyuu. So gurraacha waan ta'eedhaaf caalaan farda gurraacha bitee gale jechuu waan barbaanneedhaaf gurraacha gaafa jennu sagaleen raa jedhu sun ni dheerata jechuudha. Sagalee dheeraa uumuudhaaf aan tokko ta'ee sagalee gabaabbate kanatti a tokko gaafa daballu gurraa kan nu jedhuu fi jecha sirrii tokko nuuf uumaa jira. Garuu gurraachaa jennetu hin taane gurraachadha. Cha gaafa jennu immoo qubeen dubbachiiftuun aan lama ta'ee kan galee nurkaa dheerate kun chaa kan jedheeru kuni gara chaatti jijjiiramu qaba. Chaa kan jedhu kun gara chaatti jijjiiramu qaba. So qubee dubbachiiftuu a gaafa balleessinu caalaan farda gurraacha bitee gale. So inni kun hima sirriidha jechuudha. Inni kun hima sirriidha jechuudha. Inni kun hima sirriidha. Jalqabarratti kan ilaalle garuu hima sirrii hin turre jechaadha. Hima sirrii hin turre qixa kanarra sirreessinee barreessinee jirra jechuudha. Hima biraas more deeply practice gochaa deemna jechuudha. Gara fuulduraatti practice gochaa deemna. Paartii itti aanu nama walitti deebinutti nagaan turaa. Yaada keessan immoo karaa koomentii nu qaqqabsiisaa.